Ani fararri Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaa. YouTube koodhaaf haaraa namoonni taatan share, subscribe godhaa. Namoota bira ga'uu qabu hundumaanuu biraan ga'a. Barumsa waa'ee bara dhumaa jedhu qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Barri dhumaa qulqullootaaf maalidha? Barri dhumaa abantootaaf maalidha? Barri dhumaa warra amanneef immoo maalidha? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Barumsa bara dhumaa keessatti deebi'ee dhufu Kiristoos isa mul'inatti har'a walii wajjin ilaalla. Isa jalqabatti kan walii wajjin ilaalle, isa dhoksaatti walii ilaalleerra. Har'a immoo isa mul'inaatti walii ilaalla. Gara sagalichaatti darbina. Gooftaan sinaa eebbisu. Nagaanii faraarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessaniif jireenyi keessan maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Egaa barumsa waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos walii wajjiniin ilaalaa jirra. Waa'ee bara dhumaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barri murame yookaan immoo barri jedhame erga xumuramee booda deebi'ee dhufa waan jedhuuf macaafni qulqulluuni galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Deebi'ee akka inni dhufu macaafni qulqulluun jara sararee nutti himee jira jechuudha. Yesuus Kiristoostu deebi'ee dhufa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa kutaa jalqabaa keessatti dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bifa lama qaba jennee ilaalleerra. Bifni inni tokko dhoksaatti, bifni inni tokko immoo mul'inatti jenneerra. Bifa isa kan dhoksaatti dursinee ilaallee turre. Bifa dhoksaa keessatti akkamitti dhufa yaada jedhuu fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amantoota qofatu isa arga yeroo sanatti jechuudha. Amantoota fudhachuudhaaf bifa dhoksaatti dhufa jennee laallee jirra jechuudha. Bifa dhoksaatti erga inni dhufee amantoota lafarraa fuudhee booda gidiraa waggaa 7 cimaatu ta'a jennee kutaa darbe keessatti waa'ee bara dhumaa kutaa darbe keessatti jala sararree sirriitti ilaallee turre jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gidiraa waggaa 7 erga xumuramee booda immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'inatti deebi'ee dhufa jennee laaluudhaaf itti deemaa jirra jechuudha. Isa kan mul'inaatti deemne jechuudha. Gidiraa waggaa 7 isa ulfaataa sana jalaa waldaa kiristaanaa fudhachuudhaaf Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaadhaaf hin dhufa jechuudha. Kan inni dhufu dhoksaatti dhufa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Dhoksaatti dhufeeti waldaa kiristaanaa gidiraa waggaa 7 sana jalaa ni fudhata jechuudha. Gidiraa waggaa 7 sana jalaa erga fudhatee booda waldaan kiristaanaa Kiristoosii wajjiniin gidiraa sana jalaa waggaa 7 Kiristoosii wajjiniin qilleensa irratti waliin fudhatamti. Isaa wajjinis ni turti jechuudha. Yeroo sana keessatti wantoota ta'u tokko isinitti himin ture jechuudha. Lafarratti gidiraa waggaa 7tu jira. Waldaan kiristaanaa lafarraa waan fudhatamteef gidiraa guddaan gara lafa kanaatti hin dhufa jenneerra. Gidiraa guddaan gara lafa kanaatti kan inni dhufuu fi waldaan kiristaanaa lafarraa waan kaafamteefidha. Waldaan kiristaanaa gidiraa kana jalaa hin kaafamti. Erga ishiin jalaa fudhatamte gidiraa kana jalaa erga baatee booda seexanni humna guddaadhaan hojii isaa hojjechuu eegala. Seexanni humna guddaadhaan hojii isaa akka hin hojjennee fi kan dhoowwe waldaa kiristaanaadha jechuudha. Amma barri nuti keessa jirru kuni bara waldaa kiristaanaa waan ta'eef waldaan kiristaanaa seexanni hojii isaa akka hin hojjenneef sirriitti dhoowwiteerti jechuudha. Hojii isaa akka hin hojjennee fi sirriitti waan dhoowwitee fi hojii isaa hamma barbaadu hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Yerootti Kiristoos waldaa kiristaanaa dhoksaatti dhufe waldaan kiristaanaa qofti isa agarti. Waldaan kiristaanaa qofti agartee isa simachuudhaaf qilleensa keessatti waliin fudhatamti. Yeroo kanatti gidiraan waggaa 7 kuni lafarratti hin ta'a jechuudha. Seexanni hojii isaa itti fufa. Kiristoos inni sobaa sunis yeroo sanatti ka'a jechuudha. Gidiraa waggaa 7 sana keessatti jechuudha. Rakkina waggaa 7 sana keessatti Maatiyyoos irratti akkuma dubbatu kanaan duras ta'ee hin beekne
kana booddee siin ta'uudha gidiraan sun jechuudha. Ulfaataa akka inni ta'e sagalee Waaqayyoo Maatewos 24 irratti nutti dubbata jechuudha. Gidiraa ulfaataa sana dhalootatti fida jechuudha. Inni jibbisiisan yookaan Kiristoos inni sobaa sunis bara sana keessa ka'a. Inni Daani'eel waa'ee isaa dubbate suni jechuudha. Bara sana keessatti ka'a jechuudha. Egaa dhufaatiin inni lammaffaadha. Inni dura waldaa kiristaanaadhaafi jenneera. Dhufaatiin Kiristoos inni dura inni dhoksaatti waldaa kiristaanaadhaafi jenneera. Dhufaatiin Kiristoos inni lammaffaa kan mul'inatti hundumtuyyuu osoo isa arganii warri isa waraananis osoo arganuyyuu Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufa jechuudha. Warri isa fannisanis osuma arganu Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufa jechuudha. Dhufaatii isa kan lammaffaa kuni abdii Israa'elootaati. Israa'eloonni hammayyuu hin fayyine waan ta'eef. Israa'eloonni Yesuus Kiristoosin hin amanne waan ta'eef. Akka kan keenya kana isaan carroomne yookaan carraan arganne. Israa'eloonni Kiristoos Yesuusiin wal dhabdee qabu hagammaattu jechuudha. Maaliif wanbadee tokko yookaan duriyyee wayii fannisneerra ajjeesneerra jedhanii waan fudhataniif Yesuusin waan hin beekneef jechuudha. Lammaffaa kan inni deebi'ee dhufuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'inatti gizee deebi'ee dhufu sana abdii Israa'elootaaf gale yookaan immoo kakuun Israa'elootaa akka raawwatamuuf jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u, Yesuus inni guddaadha. Egaa Kiristoos Yesuus yommuu dhufu bifa lama qaba jennee isa kan jalqabaa ilaalleerra. Isa kan dhoksaatti waldaa kiristaanaadhaaf jennee sirriitti ilaalleerra. Amma isa kan mul'inatti walii wajjiniin in ilaallaa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Gara sana osoo hin seeninii isa kan mul'inatti dhufuu isaatti osoo hin seeninii eenyutu dhufaa? Kiristoos Yesuustu dhufamoo? Kan jedhu sana namoonni baay'een waa'ee kanaaf hubannoo waan hin qabneefi isa kana hubachiisuun baay'ee narra jira jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Tokkoffaa irratti kan laallu deebi'ee kan dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Yohaannis 14:3 irratti maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Nan deema iddoo isiniif qopheessa, iddoodhuma ani jiraadhu isinis akka jiraattaniif jedhe. Deebi'ee dhufeetan isin fudhadha akka ijoollee abbaan qabnee bakkeetti isinin dhiisuu nuun jedheera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf kan deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kan dhufu hafuuraan osoo hin taane qaamaan. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Akka barumsa amantaa tokkotti gooftaan Yesuus Kiristoos dhoksaatti yookaan immoo hafuuraan dhufa jedhanii ta'eera. Isa kan dhoksaallee fudhatanii maal jedhu hafuuraan dhufa Yesuus Kiristoos hafuuraan dhufa jedha. Inni gariin immoo maal jedhu hafuuraan dhufee jira jedha. Hafuuraan dhufeera ammayyuu dhufeera Yesuus Kiristoos ammayyuu dhufeera kan inni dhufe hafuuraan dhufee. Hafuuraan biyya lafaa kana keessatti bitaa jira. Hafuuraan biyya lafaa kana keessatti mo'ee jira. Hafuuraan biyya lafaa kana keessa deddeebi'aa jira jedhanii kan barsiisan yookaan immoo kan haasa'an namoonni jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos hafuuraan nan deebi'ee dhufa jedheera. Macaafni akkas jedha hin jedhu. Macaafni qulqulluun kan inni jedhu Yesuus Kiristoos isatu deebi'ee dhufa jedha. Yesuus Kiristoos mataa isaa natu deebi'ee dhufa jedha. Deebi'ee dhufee tas fudhadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Itti dabalee immoo ergamoonni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni deebi'ee dhufu dubbatanii jiru. Hojii ergamootaa keessatti 1:11 dhaqxanii gaafa laaltanii hojii ergamootaa 1:11 dhaqxanii gaafa laaltanii akkuma ol ba'uusaa agartan kanatti akkanumatti immoo deebi'ee hin dhufaa. Maaf gara waaqaa ol ilaaltu jedhanii bartootatti mana ergamoonni waaqayyoodhaa samiidhaa dhufanii. Yesuus Kiristoos inni laalaa jirtan kuni ol ba'uusaa akkuma agartan deebi'ee dhufuusaa illee hin agartu. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ol ba'uusaa agartanii jirtu akkuma ol ba'uusaa agartan deebi'ee dhufuusaa illee arguuf jirtu.
Yesus Kiristoos mataan isaa akkuma ol ba'u isin biraa ol ba'uu isaa agartan kana deebi'ee akkanumatti dhufa jedhanii ergamoonni barsiisanii jiru waan ta'eef kan deebi'ee dhufu Yesus Kiristoosidha malee kan biraas miti. Kan deebi'ee dhufu Yesus Kiristoosidha. Yookaan Yesus Kiristoos hafuuranii miti kan inni deebi'ee dhufu. Qaamaan dhufa Yesus. Kan inni dhufu qaamaan. Warri isa waraanan osoo arganuu Yesus Kiristoos qaamaan deebi'ee dhufa jechuudha. Sadaffaa irratti ergamaan Paawulos Yesus Kiristoos humna guddaadhaan aboodhaan deebi'ee akka inni dhufu dubbateera. Ajaja guddaadhaan samii irraa akka inni gadi bu'u ergamaan Paawulos dubbateera. Tasalonqee 4:16 irratti ergamaan Paawulos dubbateera. Eenyu akka inni dhufu? Yesus qaamaan akka inni dhufu jechuudha. Kanaaf hafuuraan dhufee jira warri jedhanii holola jechuudha. Soba hin dhufne Yesus Kiristoos. Ganaa dhufa. Hin dhufa. Dhufaatiin isaa immoo gaheera. Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaa. Dhiyaateeradha macaafni qulqulluun. Gaheeradha macaafni qulqulluun. Milikkitoota nuuf kenneera macaafni qulqulluun. Sabni saba irratti hin ka'a jedheera macaafni qulqulluun. Mootummaan mootummaa irratti hin ka'a. Sabni saba irratti hin ka'a. Abbaan ilma irratti, ilmi abbaa irratti hin ka'a. Uumamni hin jijjiirama. Wantoonni baay'een iddoo isaanii gadi dhiisu. Uumamni amala isaa geeddarata. Inneen kun yommuu ta'u, Yesus Kiristoos akka inni dhiyaatee dhufuun isaa akka inni dhiyaate macaafni qulqulluun milikkitoota kanaan nutti hima jechuudha. Socho'ii lafaa iddoo adda addaatti hin taa'e. Kanaaf inni kunii fi beelaa fi lola hin dhageessuudha. Lola, oduu lolaa fi beela inni dhageessuudha iddoo adda addaatti. Sana booda dhufaatiin gooftaa hin ta'a jedhee macaafni qulqulluun nu barsiisa jechuudha. Kanaaf kan deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Hafuura miti kan deebi'ee dhufu. Ergamaa miti kan deebi'ee dhufu. Yesus mataasaa qaamaan deebi'ee dhufa jechuudha. Ofii isaati jechuudha. Egaa kaayyoon inni deebi'ee dhufuudha Yesus Kiristoosii. Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus Kiristoos kaayyoon inni deebi'ee dhufuu fi wanti inni deebi'ee dhufuuf jechuudha. Israa'eloota badii oolchuudhaaf deebi'ee dhufa. Inni kan mul'inaa jechuudha. Egaa gidiraa waggaa 7 kana keessatti rakkina guddaatu ta'a. Macaafa Daani'el irratti akkuma dubbatu waa'ee isa kana Daani'el yommuu dubbatu Kiristoos sobaa yookaan inni jibbisiisaan suni maal ta'a jedha? Iddoo qulqullaa'aa qabataa jedha. Inni jibbisiisaan suni iddoo qulqullaa'aa qabata. Daani'el 9:27 irratti akkas jedha. Inni otuu jiru waggaa 7 namoota ciccimoo wajjin kakuu isaa hin jabeessa. Waggoota sana erga wala keessee immoo qaalmii kennaan midhaanis akka hafu hin godha. Wanti jibbisiisaan nama rifachiisu sun mataa iddoo aarsaa gara tokko irra kaa'amuuf jira. Kunis hamma badiinsi murtoo ta'ee isa diigamuu fiduu sanaa irratti dhangalaafamuutti hin turaa'edha. Egaa Daani'el waa'ee kana mul'ata waa'ee kana gaafa inni argu waa'ee isa gidiraa waggaa 7 sana keessatti waggaan 3 yommuu ga'utti jechuudha. Gidiraa waggaa 7 jalqaba gidiraa waggaa 7 irratti Kiristoos inni sobaa Israa'elootaan mana qulqullummaa deebisanii akka isaan ijaaraniif in ajajaa jechuudha. Israa'eloonni mana qulqullummaa deebisanii erga isaan ijaaranii booda mana qulqullummaa erga ijaaranii waggaa 3 walakkaa san keessatti ijaaranii hin xumuru. Sana booda immoo achi keessatti waaqeffachuu
hin eegalu jechuudha. Aarsaa dhiyeessuu hin eegalu jechuudha. Waggaa torbaaf waadaa isaa wajjin hin gala. Waadaa waggaa torbaaf wajjin gale sana waggaa 3 walakkaas keessatti erga isaan ijaaranii xumuranii itti waaqeffachuu eegalanii waadaa isaa hin cabsaa jechuudha. Inni kan Daani'el kutaa kana keessatti dubbatu jechuudha. Walakkeessaa waggichaa sanatti jedha. Walakkeessaa waggaa sanaatti waggaa torbaa sanaatti waggaa 3 walakkaa jechuudha. Waggaa 3 ji'a jaatti maaliin godha jechuudha. Kakuusaa hin cabsaa jechuudha. Kakuusaa cabsee aarsan akka ittiin fufne ni godha jechuudha. Sana booda Israa'eloonni isaaf akka sagadan ni godha jechuudha. Kiristoos inni sobaa sun jechuudha. Yommuu inni kana godhutti Israa'eloonni isaa wajjin wal lolu jechuudha. Yeroo kanatti Israa'eloota lola Armaagedoon jedhamu Israa'eloota irratti ni kaasa. Lolli kun Israa'eloota lafarraa balleessuudhaaf jechuudha. Lolli kun Israa'eloota lafarraa balleessuudhaaf ni ka'a. Lolli kun yommuu ka'utti xumura jechuudha. Waggaa torbaatti lola kana jechuudha. Erga kaa'ee lolli kun ka'ee Israa'eloota lafarraa balleessuudhaaf murtoon erga muramee booda yommuu lola kana kaasee Israa'eloota lafarraa balleessuudhaaf gara Israa'elootaatti deemu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'inatti dhufa jechuudha. Mul'inatti dhufa lola sana lolee ni mo'ata jechuudha. Lola sana lolee ni mo'ata. Lola sana lolee ni mo'ata. Israa'eloota lola san jalaa hin baasa. Israa'eloonni guyyaa san Yesuus Kiristoos Yesuus ta'uusaa kan isaan beekan jechuudha. Akka har'aa nuyi beekne kana isaan hin beekan. Yesuus Kiristoos Yesuus ta'uusaa lola san dhufee gaafa inni isaanii mo'atu mul'inatti gaafa inni dhufu sana arganii yeroo sana bakka kan isaan Yesuusin amananii gara isaatti deebi'an jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Erga kana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lola sana erga mo'atee booda lafarratti waggaa mul'inatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhufu lolli Israa'eloota irratti yeroo itti banamu kanatti jechuudha. Israa'eloota irratti lolli yeroo itti banamutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'inatti deebi'ee dhufa jechuudha. Mul'inatti deebi'ee dhufa lola Israa'eloota irratti baname sana ni mo'ata jechuudha. Israa'eloonni yeroo kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos ni beeku gara isaatti ni deebi'u jechuudha. Egaa abdii isaaniif galee kana isaaniif raawwachuudhaaf ni deebi'an mul'inatti kan deebi'u dhoksaatti kan dhufu waldaa kiristaanaa fudhachuudhaaf jechuudha. Sana booda qulqulloota warra ol butaman kana jechuun qulqulloota gidiraa waggaa torbaa jalaa waldaa kiristaanaa ol butaman san wajjiniin mul'inatti deebi'ee dhufa jechuudha. Qulqulloota wajjin dhufaadha macaafni qulqulluun jechuudha. Mul'inatti warri isa waraanan hundumtuu osoo argan warri isa waraanan eenyu? Israa'eloota fa'a jechuudha warri isa waraanan. Kanaaf isaan osuma isa arganuyyuu maal jedhu jechuudha. Maal ta'a hin dhufa jechuudha. Eenyu wajjiniin? Nu warra amma Yesuus Kiristoosiin beekne warra waldaa kiristaanaa warra taane jechuudha. Waldaa kiristaanaa warra taane qulqulloota wajjiniin deebi'ee dhufa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Qulqullootaa fi ergamoota wajjiniin yommuu inni deebi'ee dhufutti mul'inatti yeroo inni deebi'ee dhufutti jechuudha. Israa'eloonni isa beeku isattis ni amanu jechuudha. Yeroo kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'inaan qulqulloota wajjiniin erga gadi dhufee booda lafa kanarratti waggaa 1,000 ni mo'a. Waggaa 1,000 lafa kanarratti yeroo mo'u kanatti seexanni yeroo sanatti ni hidhama jechuudha. Mul'ata Yohaannis irratti sagalee Waaqayyoodha akkuma jedhutti yeroon seexanni itti hidhamu jechuudha. Yeroo sanaadha jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yeroon seexanni itti hidhamu yeroo Yesuus Kiristoos qulqulloota wajjin mul'inatti deebi'ee dhufe lafarratti waggaa 1,000 mo'u sana waggaa 1,000 sanaaf seexanni ni hidhama. Waggaa 1,000 sanaaf jechuudha seexanni hin hidhama jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waggaa 1,000 sanaaf seexanni erga hidhame waggaa 1,000 sanaaf jechuudha seexanni erga inni hidhame ammoo waggaa 1,000 sun yommuu xumuramutti seexanni iddoo hidhame hin hiikama jechuudha. Iddoo hidhametti kan inni hiikamuu fi firdii isa dhumaa fudhachuudhaaf jechuudha. Seexannii fi ergamoonni isaa yookaan warri karaa isaa irratti jiraatan firdii isa dhumaa fudhachuudhaaf yookaan bara isa dhumaa sanatti jechuudha. Yeroo dhumaa sanatti firdii dhumaa fudhachuudhaaf ammas seexanni hidhaadhaa hiikame lola cimaa ni kaasa jechuudha. Lola sanas Kiristoos ni mo'ata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Lola sanas Kiristoos Yesuus ni mo'ata jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Lola sanas eenyutu mo'ata? Kiristoos Yesuustu mo'ata. Seexanni
isa dhumaadhaaf jechuudha adaba isaa fudhate gara ibidda hin dhaamne isaaf qophaa'e sanatti jechuudha achitti galaa jechuudha galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaa raawwatee achi seenaa jechuudha warra goddogongorsiisee warra booji'e wajjumaa hundumaa isaanii fudhate jechuudha warra Yesuus Kiristoositti hin amanne kan isaa kan ta'an hundumaa fudhate yeroo dhumaadhaaf adaba bara baraatti galaa jechuudha deebi'ee hin hojjetu seexanni jechuudha sana booda immoo qulqulloonni Kiristoos wajjiniin bara baraan jiraachuudhaaf gara mootummaa Waaqayyootti hin deemu waggaa kuma sana booda jechuudha bara dhumaa raawwatameera jechuudha barri dhumaa raawwatameera kanaaf yeroo sanatti yeroo bara dhumaa sanatti seexanni firdii dhumaa fudhate gara ibidda bara baraa yommuu deemu qulqulloonni Kiristoosii wajjiniin gara kirdoo Kiristoos isaaniif qopheesse sanaatti ni galu jechuudha kanaaf seexanni amma miti kan inni hidhamee jiru bara waldaati amma barri nuti keessa jirru kana keessatti bara waldaa kana keessatti seexanni hojii isaa hojjechuu akka barbaadetti hojjechuu hin danda'u ni hojjeta garuu akka barbaadetti hojjechuu hin danda'u maaliif aboosaa kan rukuttu humna isaa kan rukuttu hojii isaa kan jalaa diigdu Kiristoos waldaa kiristaanaa bakka buufatee deemeera jechuudha ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ateedha miti macaafni qulqulluun kanaaf hojii seexanaa diiguudhaan mul'ate malee seexana hidhuudhaaf miti kan jalqaba irratti kan inni dhufe jechuudha hojii seexanaa diiguudhaaf dhufe hojii seexanaa karaa waldaa kiristaanaatiin ammayyuu maal godhachaa jira jechuudha karaa waldaa kiristaanaatiin jalaa diigaa jira jechuudha seexanni ni jara Kiristoos immoo jalaa diiga karaa waldaa kiristaanaatiin jechuudha waldaan kiristaanaa jalaa diigaa deemti jechuudha erga waldaan kiristaanaa lafarraa ol fudhatamte waggaa 7 sana keessatti gidiraa hammana hin jedhamne bakka asaqaqaqii baay'ee ulfaataa kan ta'e tokko lafarratti ni fidaa jechuudha sana booda lafa kanarratti gidiraan sun waggaa 7 duwwaadhaaf waan turuuf baay'ee gaariidha maaliif fayyina Israa'elootaadhaaf baay'ee gaariidha namni silaa hin fayyu jedhaa miti Maatiyos irratti osoo turuu guyyaan sun gabaabbachuu baate eenyumtuu fayyuu hin danda'u kanaaf waa'ee minyuu dubbata waa'ee Israa'eloonni osoo guyyaan sun gabaabbachuu fi baate waggaa 7 osoo ta'uu baate Israa'eloonni ooluu hin danda'an jechuudha gidiraa isa jalqabaa waggaa 3 walakkaa sana keessatti Israa'elootaan walitti hin buune Israa'elootaan mana qulqullummaa akka isaan ijaaran godhe hin attaalale hin sobe ani Kiristoos jedhee mana qulqullummaa akka isaan ijaaran godhe sobe attaalale jechuudha sana booda ofii isaatiitti waaqeffamuu barbaade Kiristoos inni sobaa jechuudha sana iddoo sanatti haga yeroo sanaatti Waaqayyo dabarsee isatti isaan hin kennine sana booda waggaa 3 booddeedhaaf kan isaan wal lolaniin jechuudha waggaa 3 walakkaa booddee kan isaan itti wal lolanii kan isaan gidiraa guddaa keessatti galan jechuudha sana booda Israa'eloonni guyyaa gabaabduu tana keessatti ni fayyu Kiristoos deebi'ee waan dhufu lola san waan mo'atu Israa'elootaaf fayyinni hin ta'a jechuudha Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u waan isiniif hin galle na gaafadhaa gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu karaa yuutuubiitiinis barreeffamaa yoo ta'e karaa baay'inaan karaa waatsaappiitiin osoo na gaafattanii baay'ee gaariidha jechuudha waatsaappiidhaan yoo ta'e malee telegiraamidhaan illee gaafii na gaafattan deebii argachuu hin dandeessanii iimoodhaan yoo na gaafattan deebii argachuu hin dandeessanii waatsaappiidhaan yoo na gaafattan garuu kan waatsaappii waan dhaggeeffadhuu fi yeroo itti aanutti gaafii keessaniif deebii kan ta'u barumsa qabadhee waan dhiyaadhuuf jechuudha kanaaf Kiristoos inni sobaa gidiraa waggaa 7 sana keessatti ka'ee namoota baay'ee ni burjaajessaa karaarraas ni gata itti aanee gidiraa waggaa 7 sana xumuramutti Kiristoos mul'inatti dhufee isa sana rukutee yookaan immoo Kiristoos isa sobaa sana barbadeessee lola isaa sana lola Armaagedoon isanni Israa'eloota irratti kaasu sana barbadeessee Kiristoos ofii isaatii waggaa 1,000 lafarratti ni mo'a sana booda waggaa 1,000 sana keessatti seexanni waggaa 1,000 ni hidhama seexanni waggaa 1,000 erga hidhamee booddee galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha seexanni waggaa 1,000 erga hidhamee booddee ni hiikama ammas lola kaasa sana booda ammas Kiristoos lola san lolee ni mo'ata dhumni ni ta'a raawwatee gara ibidda bara baraatti ni gala qulqulloonni gara jireenya bara bara gara Kiristoos iddoo isaaniif qopheessetti ni galu jechuudha gooftaan isin haa eebbisu barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u wanta isiniif hin galle gaafii kan isinitti ta'e na gaafachuu dandeessu jechuudha egaa waa'ee barumsa bara dhumaa kanarratti namoonni baay'een keessan hubannoo guddaa akka isin argattan
baay'ee wanta isiniif hin galle waa'ee bara dhumaa irratti wanta isiniif hin galle gaafattanii deebii gahaa akka isin argattan abdiifamanii qaba. Ammas immoo namoonni gaafachuu barbaadan gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessaniif jireenya keessan maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa. Egaa barri dhumaa kiristaanotaaf abdii guddaadha. Warra kiristaanota hin taane yookaan warra Yesuus Kiristoosin hin qabneef garuu salphina barri dhumaa, dhiphina barri dhumaa, yaaddodha barri dhumaa, akkamanta'aadha barri dhumaa. Seexanaaf warra kan Kiristoos hin taaneef seexanaaf barri dhumaa rakkisaadha. Nuuf warra kan Kiristoos taaneef garuu barri dhumaa abdii keenya. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessan haa eebbifamu. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Hojiin keessan haa eebbifamu. Jabaadhaa. Barumsicha hordofaa. Namootaaf sheer godhaa. Namoonni illee irraa haa baratanii isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessaniif jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa. Shaaloom. Ayyaana Waaqayyoo keessatti naaf tura. Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 912 yoo ittiin argachuu dandeessu. Sheer godhaa. Namootas immoo dhaqqabsiisa. Lafarratti waggaa 1000 Yesuus Kiristoos moo'uudhaaf hin dhufaa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Lafarratti waggaa 1000 moo'uudhaaf yeroo dhufu kanatti seexanni yeroo kana kan inni hidhamu jechuudha. Seexanni amma hidhamee hin jiru. Waldaan kiristaanaa seexana hojii isaa dhoowwitee hojii hojjechuu dadhabe malee seexanni amma hidhamee hin jiru. Waggaa 1000 lafarratti moo'uudhaaf gizee dhufu qulqulloota wajjiniin qulqulloota barumsa jalqaba barannee keessatti qulqulloonni ol butamu jennee ilaalleerra. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Barumsa jalqaba barannee keessatti qulqulloonni ol butamu jennee ilaalleerra. Qulqulloonni ol mul'inatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhufu lolli Israa'eloota irratti yeroo itti banamu kanatti jechuudha. Israa'eloota irratti lolli yeroo itti banamutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'inatti deebi'ee dhufa jechuudha. Mul'inatti deebi'ee dhufa lola Israa'eloota irratti baname sana ni mo'ata jechuudha. Israa'eloonni yeroo kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos ni beeku, gara isaatti ni deebi'u jechuudha. Egaa abdii isaaniif galee kana isaaniif raawwachuudhaaf ni deebi'an. Mul'inatti kan deebi'u, dhoksaatti kan dhufu waldaa kiristaanaa fudhachuudhaaf jechuudha. Sana booda qulqulloota warra ol butaman kana jechuun qulqulloota gidiraa waggaa 7 jalaa waldaa kiristaanaa ol butaman san wajjiniin mul'inatti deebi'ee dhufa jechuudha. Qulqulloota wajjin dhufaadha macaafni qulqulluun jechuudha. Mul'inatti warri isa waraanan hundumtuu osoo argan, warri isa waraanan eenyu? Israa'eloota fa'a jechuudha warri isa waraanan. Kanaaf isaan osuma isa arganuyyuu maal jedhu jechuudha? Maal ta'a hin dhufa jechuudha. Eenyu wajjiniin? Nu warra amma Yesuus Kiristoos hin beekne warra waldaa kiristaanaa warra taane jechuudha. Waldaa kiristaanaa warra taane qulqulloota wajjiniin deebi'ee dhufa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Qulqullootaa fi ergamoota wajjiniin yommuu inni deebi'ee dhufutti mul'inatti yeroo inni deebi'ee dhufutti jechuudha. Israa'eloonni isa beeku, isattis ni amanu jechuudha. Yeroo kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'inaan qulqulloota wajjiniin erga gadi dhufee booda lafa kanarratti waggaa 1000 ni mo'a. Waggaa 1000 lafa kanarratti yeroo mo'u kanatti seexanni yeroo sanatti ni hidhama jechuudha. Mul'ata Yohaannis irratti sagalee Waaqayyoodha akkuma jedhutti yeroon seexanni itti hidhamu jechuudha. Yeroo sanaadha jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yeroon seexanni itti hidhamu yeroo Yesuus Kiristoos qulqulloota wajjin mul'inatti deebi'ee dhufe lafarratti waggaa 1000 moo'u sana waggaa 1000 sanaaf seexanni ni hidhama. Waggaa 1000 sanaaf jechuudha seexanni hin hidhama jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waggaa 1000 sanaaf seexanni erga hidhame waggaa 1000 sanaaf jechuudha seexanni erga inni hidhame ammoo waggaa 1000 sun yommuu xumuramutti seexanni iddoo hidhame hin hiikama jechuudha. Iddoo hidhametti kan inni hiikamuu fi firdii isa dhumaa fudhachuudhaaf jechuudha. Seexannii fi ergamoonni isaa yookaan warri karaa isaa irratti jiraatan firdii isa dhumaa fudhachuudhaaf yookaan bara isa dhumaa sanatti jechuudha. Yeroo dhumaa sanatti firdii dhumaa fudhachuudhaaf ammas seexanni hidhaadhaa hiikamee lola cimaa ni kaasa jechuudha.
lola sanas Kiristoos ni mo'ata galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u lola sanas Kiristoos Yesuus ni mo'ata jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Lola sanas eenyutu mo'ata? Kiristoos Yesuustu mo'ata. Seexanni isa dhumaadhaaf jechuudha. Adaba isaa fudhatee gara ibidda hin dhaamne isaaf qophaa'ee sanatti jechuudha. Achitti galaa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaa raawwatee achi seenaa jechuudha. Warra goddogongorsiisee warra booji'e wajjumaa hundumaa isaanii fudhatee jechuudha. Warra Yesuus Kiristoositti hin amanne kan isaa kan ta'an hundumaa fudhatee yeroo dhumaadhaaf adaba bara baraatti galaa jechuudha. Deebi'ee hin hojjetu seexanni jechuudha. Sana booda immoo qulqulloonni Kiristoos wajjiniin bara baraan jiraachuudhaaf gara mootummaa Waaqayyootti hin deemu. Waggaa kuma sana booda jechuudha. Bara dhumaa raawwatameera jechuudha. Barri dhumaa raawwatameera. Kanaaf yeroo sanatti yeroo bara dhumaa sanatti seexanni firdii dhumaa fudhatee gara ibidda bara baraa yommuu deemu qulqulloonni Kiristoosii wajjiniin gara iddoo Kiristoos isaaniif qopheesse sanaatti ni galu jechuudha. Kanaaf seexanni amma miti kan inni hidhamee jiru. Bara waldaati amma barri nuti keessa jirru kana keessatti bara waldaa kana keessatti seexanni hojii isaa hojjechuu akka barbaadetti hojjechuu hin danda'u. Ni hojjeta garuu akka barbaadetti hojjechuu hin danda'u. Maaliif? Aboo isaa kan rukuttu, humna isaa kan rukuttu, hojii isaa kan jalaa diigdu Kiristoos waldaa kiristaanaa bakka buufatee deemeera jechuudha. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ateedha miti macaafni qulqulluun. Kanaaf hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate malee seexana hidhuudhaaf miti jalqaba irratti kan inni dhufe jechuudha. Hojii seexanaa diiguudhaaf dhufe. Hojii seexanaa karaa waldaa kiristaanaatiin ammayyuu maal godhachaa jira jechuudha. Karaa waldaa kiristaanaatiin jalaa diigaa jira jechuudha. Seexanni ni jaara, Kiristoos immoo jalaa diiga karaa waldaa kiristaanaatiin jechuudha. Waldaan kiristaanaa jalaa diigaa deemti jechuudha. Erga waldaan kiristaanaa lafarraa ol fudhatamte waggaa 7 sana keessatti gidiraa hammana hin jedhamne bakka assaqqaaqii baay'ee ulfaataa kan ta'e tokko lafarratti ni fida jechuudha. Sana booda lafa kanarratti gidiraan sun waggaa 7 duwwaadhaaf waan turuuf baay'ee gaariidha. Maaliif? Fayyina Israa'elootaadhaaf baay'ee gaariidha. Namni silaa hin fayyu jedhaa miti Maatiyos irratti osoo turuu guyyaan sun gabaabbachuu baate eenyumtuu fayyuu hin danda'u. Kanaaf waa'ee minyuu dubbata waa'ee Israa'eloota. Israa'eloonni osoo guyyaan sun gabaabbachuu fi baate waggaa 7 osoo ta'uu baate Israa'eloonni ooluu hin danda'an jechuudha. Gidiraa isa jalqabaa waggaa 3 walakkaa sana keessatti Israa'elootaan walitti hin buune. Israa'elootaan mana qulqullummaa akka isaan ijaaran godhe hin attaalale hin sobe. Ani Kiristoos jedhee mana qulqullummaa akka isaan ijaaran godhe sobe attaalale jechuudha. Sana booda ofii isaatiitti waaqeffamuu barbaade Kiristoos inni sobaa jechuudha. Sana iddoo sanatti haga yeroo sanaatti Waaqayyo dabarsee isatti isaan hin kennine. Sana booda waggaa 3 booddeedhaaf kan isaan wal lolaniin jechuudha. Waggaa 3 walakkaa booddee kan isaan itti wal lolanii kan isaan gidiraa guddaa keessatti galan jechuudha. Sana booda Israa'eloonni guyyaa gabaabduu tana keessatti ni fayyu. Kiristoos deebi'ee waan dhufu lola san waan mo'atu Israa'elootaaf fayyinni hin ta'a jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Waan isiniif hin galle na gaafadhaa. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Karaa YouTube'tiinis barreeffamaa yoo ta'e karaa baay'inaan karaa WhatsApp'tiin osoo na gaafattanii baay'ee gaariidha jechuudha. WhatsApp'dhaan yoo ta'e malee Telegiraam'dhaan illee gaafii na gaafattan deebii argachuu hin dandeessanii. Iimoodhaan yoo na gaafattan deebii argachuu hin dandeessanii. WhatsApp'dhaan yoo na gaafattan garuu kan WhatsApp'ii waan dhaggeeffadhuu fi yeroo itti aanutti gaafii keessaniif deebii kan ta'u barumsa qabadhee waan dhiyaadhuuf jechuudha. Kanaaf Kiristoos inni sobaa gidiraa waggaa 7 sana keessatti ka'ee namoota baay'ee ni burjaajessaa karaarraas ni gata. Itti aanee gidiraa waggaa 7 sana yommuu xumuramutti Kiristoos mul'inatti dhufee isa sana rukutee yookaan immoo iyyuu Kiristoos isa sobaa sana barbadeessee lola isaa sana lola Armaageedoon isinni Israa'eloota irratti kaasu sana barbadeessee Kiristoos ofii isaatii waggaa 1,000 lafarratti ni mo'a. Sana booda waggaa 1,000 sana keessatti seexanni waggaa 1,000 ni hidhama. Seexanni waggaa 1,000 erga hidhamee booddee galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Seexanni waggaa 1,000 erga hidhamee booddee ni hiikama. Ammas lola kaasa. Sana booda ammas Kiristoos lola sana lolee ni mo'ata. Dhumni ni ta'a. Raawwatee gara ibidda bara baraatti ni gala.
qulqulloonni gara jireenya bara bara gara Kiristoos iddoo isaaniif qopheessetti ni galu jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Wanta isiniif hin galle gaafii kan isinitti ta'e na gaafachuu dandeessu jechuudha. Egaa waa'ee barumsa bara dhumaa kanarratti namoonni baay'een keessan hubannoo guddaa akka isin argattan baay'ee wanta isiniif hin galle waa'ee bara dhumaa irratti wanta isiniif hin galle gaafattanii deebii gahaa akka isin argattan abdiifamanii qaba. Ammas immoo namoonni gaafachuu barbaadan gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessaniif jireenya keessan maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa. Egaa barri dhumaa kiristaanotaaf abdii guddaadha. Warra kiristaanota hin taane yookaan warra Yesuus Kiristoosin hin qabneef garuu salphina barri dhumaa, dhiphina barri dhumaa, yaaddoodha barri dhumaa, akkaman ta'aadha barri dhumaa. Seexanaaf warra kan Kiristoos hin taaneef seexanaaf barri dhumaa rakkisaadha. Nuuf warra kan Kiristoos taaneef garuu barri dhumaa abdii keenya. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessan haa eebbifamu. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Hojiin keessan haa eebbifamu. Jabaadhaa. Barumsicha hordofaa. Namootaaf sheer godhaa. Namoonni illee irraa haa baratanii isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessaniif jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa. Shaaloom. Ayyaana Waaqayyoo keessatti naaf tura. Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 912 99 1049 yoo ittiin argachuu dandeessu. Sheer godhaa. Namootas immoo dhaqqabsiisaa.